tunis ni dabartee kutaa 13ffaa dhageeffadha. Hayyaa'uma tunis ni dabartee karraa fi murteessee tanbiiraan ni dhufti. Hayyaa'uma tunis dhuma qottee lubbuu ani hattee inshaallah nirkatti. Tunis ni dabarti. Barreessaa fi qopheessaan Abdul Jawad Ibrahim. Taatonni tuuta tabaroo. Tunis ni dabarti. Hayyaa'uma jireenyi dabaree namoonni markata warra bisaa hiree. Hayyaa'uma tunis ni dabarti karraa fi murteessee tanbiiraan ni dhufti. Karraa fi murteessee tanbiiraan ni dhufti. Maadii ana muftiidhaan irraa bani. Hai Abbaa Hashim ni ganamta qabu. Assalaamu alaykum nagaa. Fayya seen arree isaa ganamaan as baate yaabu. Dubbitee riibana dhorkaa wayirrafee dirqinnaa baree. Yaa aboo maaliin balleesse? Dhiisi dhiyoon tanaati akkuma jirta. Durnaa wajjin mari'attu malee waa takka murteeffattu. Amma dubbii wayinaa quudhita. Maaltu maal ta'e muftii keenya? Ati dhiyoon tana waamee kana duuba raawwatte. Maaliin si dhoyse boo? Tana maa keessaa achina baasee barra komsa keessaa hin jiru ani. Mee yaa Abbaa Hashim naariin himee gattaa'i. Hin jarjarin jajjari gaarii miti. Intalatee xiqqishoo tanii furrii raaqee guddisee biyyaan baatte kan nanneeti. Biyya alatti ergite hin jaanii. Tamisiin ta'iinaan quban qabnee jira. Feeruzaa kaa'oo waan inni beena seete. Lakki barisiin as jirti. Isii osoo hin ta'in leensaadhaaf kutee bar. Feeruzaan osoo jirti mana jirti. Feeruzaanis numa jirti. Saba amma duroo waan waliin jenne yaadattu maadii khayya. Meena yaadachiisi. Godaansi seeraan ala haafuun jennee nuti. Amma booda baqachuun qabuun jennee hin mari'anne. Godaansi seera uumamaa obboleessoo dhaabuun hin danda'amu. Garuu immoo sababaa namni baqatuuf hanqisuun ni danda'ama. Dubbii tana abbaa keetii afaan isiituuf eegaa harkuma irratti oguutu namaa deebista. Ati bar damiinummaan abbaa keetii si gad dabarte. Feeruzaan osoo jirti jettee. Isiinis yaaboo ni heerumtee bar. Akkanas godha muftii. Intalas kannatee moo taanis godaansistee moo qoba nyaataa isaati olluma kanammoo. Dubbii xiyyaa fi teetana manguddoonni jidduu laaluu qabdi. Fayyisaa fi dumalee sitti naraaramu kam. Dhiifama galuu balleesseetiin jira. Ati gaa jarjarna dhufnaanumaan haa godhe kamiin taatuba. Manguddoon caayaa dimeessisu takka anaa misila. Akkasuma dhugaa keetti sila. Duumaaniin godha gayaa muftii kiyya na dura taate. Daggamatti himee kam na goota. Takka waanumaan si balleessee jira takka waanumaan balleessee jira yaa maadii. Addanaa baasu dubbii tana. Bara amma oofii jee bara dhiifama gaa. Wayii qophaa'anii fi. Soollaa kana mooboo hayi wayiin baa argama jiraan. Maa eegasuma booda hunaan himin. Kunoo dhageesse har'umaa wayii turte ammas. Hangam takkasla. Baatii fi cinaa. Duban baxana siimee taare. Bargaaruu saaraatu si yaa'u jeetiin kayaa muftii keenya. Hayi ati qoba qabdaasanis wayi maadii baasaa. Wayi dhiyoon tana bar musiibaa mataa gubbaana gabbu'e. Maaltu si harkate yaa'u? Ani akkuma durii sayeetiin dhaqeetiin dukkaana siirra takkaa lamatti hanjame. Hoggusuma uwwituudhaan ala qabde. Maal siin jette yaa'u? Heerumee jaartii namaatiin aan jette. Ani hoggusa hanjamumaan seeyuuti. Hoggusii lollooltunii namanefirra. Kun ragaa sirraa isa harka dheeqa. Sa'aati maana dhoysite siyoo? Hayi boo dubbii jaaraa siin narra quba qaban sa'u. Ani eega jaartiin tiyya lolte bar miilanii gabaabsee jira. Tolchite. Tasiitis sumaan na jiran. Amma tabiraa laaltee na fuusuu qabda maadii. Mee dhaabbadhu kayaa muftii keenya akkatti hin danfini. Nuti amma ilmaanuma kannanna. Teenyaafuu yoon bashannannee ufne boo hayi dubamma muciyyoon ta'e xiyyaara korte moosee jirti. Marwaanii fi dhugoomsaa gaggeessu kute aanasumaayeen kun du'aa godhu jiraaf. Tasiillee taatu dhaqqabadhe jiiqa. Eega dabartee natti himtullee rabbi nagaa naa geessu maal jenne silaa isaanis nagaa naa gaddeebisu. Asumaa du'aa itti goona itti tufanaaf shiraa. Marabbaa muftii keenya. Hayyaa'uma jireenyi dabaree namoonni markata warra bisaa hiree. Yaa obboleessa rabbii walillee hin barre gaa'ee ana Ahmad naan jaanii mee ati hoo eenyu? Khiyyaas dhugoomsaa maadiiti. Ati hoo obboleessa? Anis Marwaani. Dhiifama gaabar nutis daddabneeti karaa fagoo dhufneef hin firneerraayi. Saniif waliin barreeti yaafuwan. Anis gammadaa biroon naan jaan. Garuu immoo takkaa gammadeen beeku waan isaan gammadaa naan jaaniif waan beekne. Garuu fuulli kee nama gammachuu qabu fakkaata.
Gammachuutti ilaal beekaati ilaal warri maqaa gammadaa fi gammachuu baafatan akka rifanne jeeti. Akka haaranii maqaa kana ofirraan jijjiirree fi yookaan maqaa kana komanneefin gammadeetuma jiraadha. Malee waa gammachuun hin jirtu. Barri isaanii miti warri haadha abbaan maqaa gammachuu baafatanii gaddeenneeti malee warra silaa maqaa qabuufillee miti yaa'u. Alhamdulillah tura si wayyammaati maquma kana irrattu. Alhamdulillah. Haajan nuti garuu ati maaltu kana si jechisiise? Akka keeshaa gubbaa deeysa jennii mire akkuma keessa jirru haala jireenyaati. Saa ganda kana ganda maali jaaniin? Ganda qubattootaatis ni jaaniini. Mee gammadaa biroo saahiba qaalii ibsa qaatiyoo beeyte. Ilaal gariin qubattoota nuun ja'a. Kaan baqattoota ja'a. Kaan buqqaattotaas ma ja'a. Haa isinoo maaliif hin jettan? Nuti amma dura maqaas ta'e maqaa maas hin qabnu. Hanga rabbiin bakkaa fi akka nu godhu numa jirra kun akka jirrutu gaa. Yaa jara keenya gammadaan kun keessa dubbiitii mee aseesiisa uumaa keessa jira. Gammadaa mee odeessa qaa? Laal baleeyyan keenya nuti ilaalammoo walumaa galatti yoon isinii mee haalli jirru bareedaa miti. Rakkoon tunis nu malee akka waan saahiba biraan qabneetti numa barbaaddi. Maamilummaa teenyaa ta'eefiinsa wallee nuyi. Gammadaa gaafa kaanis koolumbiyaa kanatti ergitee rakkooni mee kam jettare? Ilaal isin tun bar teessoo teenya bakka irraa harkatti hin beektu numa barbaaddi bakka irraa harkatti hin beekneen numa barbaaddi. Rakkoonis wallee bakka rakkataan jiru malee hin feetuun si'a wallee nuyi. Sa rakkoon nu jala baqattee jechuu jirtani? Akkasuma yaadaanu. Akkasitti kunoo rakkoonis noo jira akkachuu jirti asitti. Haa egaa rakkoo tanaas rabbi rakkoo haa baasu ennoo rakkoo haa naqo enname. Du'aayin tun itti yaadu feeti gergerree hammin hin jennu. Sirrii itti yaaboo dubbii firraa gallaaluu gaariidha. Fakkeenyaaf rakkoo ana koyanne nutu rakkoo irraa nu malee eenyu naqare nu dhuftii ho'i. Magan? Gammadaa ati garuu xiqqoo nama dandeettii aartii qabu fakkaata. Aartii jette? Fedhinnaa numaan qabaati garuu ati halangaa jireenya osumaan baqadhuutiin jiraachuu jira. Tasgabbaa'ee yeromaan itti waa katabuun harkanne. Inshaallah yoo rabbi jee filmii dhugaa irratti hundaa'e katabuun oolu. Maaliif jennaan kijiba dhiisii dhugaan keenyaa okaa filmi taa'amii fi isaatiifu. Sirri mudannoo hedduu qabdan isin. Iskiriptii ajaa'ibaa barreessuun ooltan. Dhugattuu meetii yaadi gammada gara fuulduraa. Mee kaayoo maraatummaan jireenyaa kun narraa fayyin jettanire. Rabbi si haa fayyisu abshiraa. Nuti bar teenyaa sautti hin jirru tabiyyaatiif wayiwaachuu jirra malee. Amma baleeyyan keenya warri asitti nu hojii qubatan rakkoo adda addaa keessa jiran. Qabatamaan mee maal faatu isin qunname? Rakkoon tun bargaayoo mataniis nama dhuftiisi laafirraa nu moobsine irra wayyana fakkaatti yooni. Lakki mee xiqqoo ibsanu kanna. Muuxannoo fi mudannoon jireenya keenyaatu barnoota guddaa ta'a. Garuummaa hawaasni keenya gabaabumatti rakkoon inni keessa jiru. Rakkoo diinagdee, ta hawaasummaa, ta diin. Lakkaa'amtee dhumtu laal. Gama mootummaatiinis gargaarsi duraan godhamullee dhaabbatee jira. Sagammadaa gabaabsitee gargaarsa rabbii malee gargaarsi makuluuqaa tokkoon jiruun jettu. Uummanni keenyaas taatu nu quban qabu. Eega soomana ramadaanaa namni diin imaan moojii isin nu laale tokkoon jiru. Akkasii wallaahi billaahi akkumatti himan hun qabdu teenyatuun akkumatti himan hin qabdu qa. Saasilaa isin warra miidiyaa kana afaan uyyaamuun dandeessin yoo achitti yaada keenya himannurra wayyaa ta'uun ooltu. Miidiyaa daran silaa gama miidiyaa hawaasummaa kanaan irra wayyaadhan fakkaata. Jechuun gaa waan akka yuutuubii fi feesbuukaa kana kan. Achirratti rakkoo teessan yoo barreessinee wal jalaa darbine hanga takka gaa namni dirmachuu ni mala. Inshaallah mee itti ilaalla nutis yoo dandeenya gama keenyaan. Marwaan barwannummaan isaan dubbisu jirruu saniif himi. Nutis amma YouTube keenya irra gallikkifne yoo rabbi jee. Garuu riikaardara fidannee waan dhufneef guyyaa biraa itti deebine wayyaa. Isaanis qabxii barbaachisaa yaadannoo haa qabatanii akkasiitii walitti deebiitu irra khayri. Marabbaa silaa'uu kana mara qabu rabbumaa meenuma laallaga. Hayaahuma toniis ni dabartii har'aafi murteessee tanbiiraalee dhuftii. Darsi maaltu shaqomsasaa namalee namni biraa tokko hin jiru mana keessa. Dhiiroo Jibriilee dhufe. Boo eenyuati? Najiiboo naan jaan. Isaan seente? Rabbi sodaa yoo taate malee banuti masaraa mootummaatu numa seenna. Boo usin kijibiniiti masaraa mootummaa rabbi sodaatteeti miti qawwee sodaatteeti kan dhiisse. Amma dubooti qulfii karaa qabdamoo akkami seente mee naaf himi? Boo hattuun si fakkaadha isaa gizii na laaltu. Uti laala hojjettoota malee hattoota miti haa? Ahaa Jibriil bira daleeydaa? Ahaa ayi takkaana nagarre. Adaree waan jettee dhageesse? Hin dhageenye. Zeela haaji zaleela rooji. Maali sila maanaan isaa akkana jechuun boo? Haqabu haaji kan qabne hattuudha jechuudha. Atis tanaaf na shakkite humaa rakkoon qabu. Lakkii boo barri maanaa na dhiisanii obboleessoo. Nam tokkolleen hin jiranii barra na malee. Hundaafuu na shakkiin Najiiboon nama qulqulluudha.
أنا كمتين سبيا غاري نما كل توغي لا لا بليسخيا جوجل كيست مقاخي خطبتي وقافتي نما هركيسان أمسك أبو خادبك أبو خان هني خان فرني أكس جيرال جوجل كيستي مالي جوجلو جوجل بيتوا مي أفتو جبريل غافدا يا سلكين سانتليتو مالو يديرو وسواسني سنجي بليسخيا نم تقول نعن نانجيبر دوبا وران أما دروني سيني جراور نما جنا سينو بانا مالي حاك خياتي متي مالو ما يديرو سلكين جارتين ساتي سندليتو مالي مال تو خربنا دي سفيدوزا هنجرتو جبريل قربا أنا أول بيتاني سبرة دلقا خمني خنو خنا أنا وانا بر جبريل بو نجيبو يرون انجر ولات ينسن سن جنة نمن دقي صوت هاي أما نجير تامي دوبا ويا مرفتين دول زر تامي نعم فالمجرى خنو ولا الجبريل عن قربا أنا شكي مال شكي دسا مالف سن شكني ما نيا سقطت بكذا تازونا ما درا أفتشوا قاسمتي وعوندا دبافنا ساعتي فو جبريل نبيتا ديسي ومان كبوش تازونا ديسي تنتاساتين يو عاتلم بينه خربنا ديسي نشوفها بو نجيبو ساعتي تفتيه ومال مرازي جاكوتا فيديا كل فريق فوتس فيروزا تين يابا نرنجرتو بو فيروزا وين نجرتي نرافتي كنت جبريل أفتشوا اتندوبلا Hayahuma Tonis ni dabarti Karafi murtese tambirani dufti Taatota diraamaa fi qophii isaa diraamichaa obboleessa keenya Abdul Jawaad Ibrahim guddoo isin galatoomfanna. Waan irraaf kurfeeffannes asuma irratti goolabna.